mahayyimite agarsiisa. Kanaaf mucatti ati nuu qabii keessaan ijoollee itti ergi hordofsiisi anillee ijoollee suudii jirtuun dubbisaa suuta yeroo isin tasgabboofte akkaataa gastii itti seenan banattetti illee mana kee kana finnee miidiyaa irratti illee finnee waan jiruun inuu wallaahi akka garaan isaa gubatutti qaraa gubata akka garaan isaa gubatutti wal ijaarree wal gurmeessinee qarqaarree hamilee isin eenaaf biyya san keessaallee alhamdulillah gurguddaa beekaa hayyuu meeqa qabna. Ijoolleen teen ofitti nu haa fuudhanii haa qarqaaranii hin qarqaarsisu. Warra imbaasii biyya san illee dubbisuu barbaachisa taanaan hin jirti ijoolleen teen riyaadiin keessa. Haga imbaasiititti illee qarqaarsisuu barbaachisaa taanaan hin qarqaarsisna amma ati waan gootu akka mattiin tasgabbooftu godha. Namni suuyisuu jedhee akka fedha ajjeesni akka maaliif ajjeesti? Diinni si ufa ajjeesu. Horii rabbi itti fidee buddeena waliin ijaaratanii bultii waliin ijaaratanii nama seetee horitti heerumte kanuma wanti biraa wanti siin ufa ajjeestuuf wanti siin duutuuf hin jiru. Kanaaf mucayyoo tasgabbeessaa hin gargaarraa atillee amma ittiin seenuu wallaalte ta'e hin beeku laayivii irra jirti yeroo mucayyoon dhuftee suuta tasgabbeessii fidi wal gurmeessinee qarqaarsisna. Kanaan ala garuu warri miidiyaa irra suuyisuu jettan minum meeta lammadee nagarno namni ufa ajjeese illee hin jiru namni ufa ajjeesu illee hin jiru. Ani kanuma jechuu barbaada garuu ati tasgabbeessii fidi asli. Anillee dhugaa barbaadu inni mucayyooni mana keessa deemaa jirti viidiyoo agarreerra. Mana keessa hunduun deema mana ofii keessa anillee amma kaamera duuba mana kiyya keessa paanti maan deema maannim iheedal maannim abbaa fedhe isin jedhe bara mootummaan biyya bulchuu jaartii ofirra qullama deema hundi keessanuu akkasuma gowwichi kisee isin shaanxaa jijjiirattu viidiyoo agarree bara viidiyoo shaanxaa jijjiirattu viidiyoo waraabee gadhiise. Kun amma isin nawrii miti eeybis miti abbaan qabuu akkana godhan jette abbaan osoo qabrii bahee argee AB miti abbaan isillee harisii dura qullama deema isinii gala miti akka warra biraa haayilaandii futtumaa maal jedhaa itti ergine ko abbaa ilmooti ko birrii erguu fi didda mucoon tun kuma takkaan dalaga jette ilmoo isa guddisaa jirti alkarjiin jirti sheemii mitillee firoottan isillee isinitti dhagahamuun qabu yoo as jala jiraattan hiriyoonni isillee firoottan isillee isinitti dhagahamuun qabu because homa abbaan manaa godhu haati manaa goote mucoon tun badii tokko hin qabdu mana keessa deemtee shaanxaa banataa jirti xuutuma yaajaa fi qumxaan jirti atillee hijjabattee mana keessa hin deemtu sheeka feete yoo taate muxawaa feete yoo taate mana kee keessatti jechuudha. Soo kanaafi mucayyoon hin gargaarraa kebeekin ufitti fuudha jedhee rabbi isa haa kabajuu hin gargaarra dhugaa hin gargaarra haadha ilmooti gargaaramuu qabdi biyyan nagalchaa jedhaa jirti yatiima abbaan qabu akkana godhaan jirti jedhaa jirti nuti. Abbaa isiiti haadha isiiti obboleewwan isiiti eega rabbiin wallaalaa itti qabe bira dhaabbattanii ijoolleen Oromoo jechuudha bira dhaabbannee haadha ilmoo tana ilmoo isillee akka nagayaan sammuu ofii fooyyessitee guddifattu biyyatti galchina namoonni itti dhiyaatan piliis sirriitti itti dhiyaatan wal quunnamsiisa lakkoofsa isii na erganii jiranii anillee dubbisuu yaalaa ijoolleen safara isii ijoolleen safaraa na erganii jiran kun hin booksin amma anillee hin dubbisaa yoo na jala dubbatteen karaa tiktookitiin nama jala dubbatti yani karaa tiktookitiin hin bookti godhaafi lakkoofsa isii ani direct illee hin dawwalaafi amma gizee gabbaa'e kanuma hundi keessan dhiibbaa godha si gargaarraa bakka si goonaa biyya si galchinaa abshir jedhaanii silaamootu umakana wayya. Doktor umakana naa fidan edhanumaa fidan jedhu waa tokko sitti haayimu. Mucattiin tun daa'ima banattee daa'ima dudda baadhatee mana arabaa keessa dalagaa turte sanuu harki isii cattaa'ee qaamni isii miidhamee jechaan. Har'a rabbiin beektaa yoo musiibaa wayii fidu siigalee ila musiibaa wayii yoo fidu inna ba'ada usri yusraa jedhanne rakkoo wayii booda bal'ina wayii rabbi namaa yaada tarii mucayyoo tana qormaata xiqqishuu tana rabbi itti fidee rakkoo isiin kaleessa daa'ima isii waliin mana arabaati keessa turte kana Oromoo afootti gadi baasee sababa kanaaf akka isiin gargaaramtuufi kana booda rabbi bal'oo wayii isii yaaduu danda'a siigalee tuni musiibaa xiqqishuu basiita osoo har'a barra gurbaan sareen kun viidiyoo matii tanaa gadi baasuu baate namni Oromoon isii beekullee hin jiru namni isii argullee hin jiru daa'ima ofii baadhattee kushiina arabaa keessa cinqamaa turte. Har'a rabbi musiibaa xiqqishuu tana fidee ka'ee mucayyoo tana fidee ammoo ummata Oromootii fi nama sammuu qabu nama qalbii qabu nama namaaf rahmata yaaduun wal qunnamsiise. Kanaaf har'a akka iddiliititti battiin tunillee bakka noormaali aggaatti maal atuu jettee jirta reefu abbaa warraati uffata jijjiirataa turte inuu waraabaa jiraatu isaatuun agarre isiin ofirra garagaltee argite. Siqattil dammoo
ቁንጣ ፍራ ቀብደ ጡት ማያ ፍራ ቀብደ ምንድነው የሚካበደው? ኦመ ተከበር ዋን አካበደን ተከለን ቀቡ ኦመ ነምኒ ቤኩ ኦመ ነምኒ አርጉ ወንቲ አደተ ተከለን ጆ ሲገለ ከናና ቢቲ ቪዲዮ ከና ኦል ይሎታት ብርቃችን አይደለም። ኦሮሞ ዶፊለ ብርቂ ሚቲ አዱንያ ፊለ ብርቂ ሚቲ ሆላ ከሳቲ ብርቂ ተው ደንዳ መለየቻ ከናፍ ቶኮፋ ኡመንለ ዋን ከና አጀንዳ ጎተኒ ሙጨዮ ከነን ዲክሲና ለመፋ አሞ ሃቀርቃረምቱ ወንቲ ጉዳን ቀርቃረሙ ሲቲ ከሌሳ ረኮ ኬዘ ቱርቴ ሀረ ጨራ ከናን akka isiinu rabbuu waanaa yaadee musiibaa kana naffide rabbuu waanaa yaadee gurbaan kunu viidiyoo kana poost godhe kanaaf alhamdulillahi jettee akka isiilleen ilmoon isiillee itti gammaddutti ammallee gurbaan kun viidiyoo isaa miidiyaa irra jira namni isa beeytan siigalee namni isa beeytan namni maatii isaa beeytan namni warra isaa beeytan mucaan kun seeraan isaa gaafatamu biyya keessatti illee jechaadha ni danda'ama baay'isee seera Itoophiyaatitti illee yoo ta'e dhugaa dubbatuudhaaf namni haadha manaa isaa viidiyoo qullaa fidee poost godhu seerri hayyamu tokko hin jiru. namni qalbii qabu gadi fageenyaan siigalee gadi fageenyaan namni maatii isaa beeku namni gosa isaa beeku namni bakka inni jiraatu beeku wallaahi osoo irra hojjetanii asli sa'aatii 24 keessa seera dhiyeessuun hin danda'amu yeroo hunda namni kennallee miidiyaa kanarra fidaa waan akkanaati wal dararu tokko kanaaf yoo danda'ame warri biyya jirullee namni isa beekullee seeraanillee irratti haa hojjetamu amma namni mucayyoo dhiyaatan itti dawwalaa fidaa aslaayii barsiisaatiin mana aslii kanatti kallattii kennee guyyaa itti nasri miyut gorate tidawalani barnarra bilbilanii ennaan jidduun dhaabate doktor fixadheera galatoom jedhee dhaabe baranaa saki. Yaa ani moo silkii da yuusa ta. Yaada qabate atitti dabali. Ufirra le jijjiire waan tuqee laa bin seere moo darbitee tu na baar. Maqaan si eenyu kayriya. Darbitee tu na baar. Maqaan si eenyu kayriya. In beetu barmatti ijoollee warra koomentii irratti gaafataa jiranii. In beetu koomentii dubbisuu homa takka waa'ee miidiyaa irraa nama beeku miti barmattiin miskiina hoyti. Amma live irraa baate moo live irra jirti ummata? Amma live irraa baate moo live irra jirti ummata? Asirraa gabbuu amee gastii cufi atitti erge asli anallee ganna buusiiti isitti erge gawannaa irraan live irra itti erge konfarmi kun baate please yoo jala jiraatte ergadhu share itti qora hundi keessan amma please yoo jala jiraatte ergadhu yoo baate itti barreessa namni follow isinii deebisee jiraatu keessaa itti balleessa mana asleeti kottoodhaani tumta yaa ijoolleen bodii taraa eegaam itti bilbila warra lakkoofsii qabdan haa dhuftu Kayriya online jirti haati faatee maal jedha waan kanarratti agammaatu live ma jirti ma laa irraa baate Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Bakka jiraattan. Guyyaa wanni keessan nu gaddisiisaa jira. Macolee nu rarrabbisinaa rarraa sochuuf abaarsamu. Ati kanaaf heerumuu diddeemi? Wallaahi baga qollofadhee taa'ee jedha bar wallaahi billaahi baga qollofadhe. Rabbi. Baga wallaahi qoomtaan nu afoo deddeema miira keessa nu galchaa jettanii gaafa qoomtaan isin afoo deddeemanillee mushkila. Laachillee dhayxee laalte namicha birallee sareen. Namicha jala dhayxee laalte viidiyoo. Gaafa qoomtaan isin afoo deddeemanillee mushkila.
والله جابدني برا قومت انه فوت الدم اميره كيسا نقول كانوا قمتشيسا قلبي انت نفيتو قال قومت انا زنا فوت الدم اللي ركو والله قد سيستنا amo ti barrese kayo khalal du barreso ايفوني بتياتي iphone bite bar huno Hante reefoo wiinatti dibannaa Dr. Asliin iPhone bitate naan jettee 15 ani agarree beektaa laayivii irra turre miidiyaa irra turre bakka sagantaa wayi ture sarpiraayiz naan ay akkamitti poostii godhuu dhabde maayet sama poostii godhuu dhabde poostii Asli Awi reefoo wala garuu beektaa sarpiraayiz naan jette maaluma naa bitte badabboo jenna Asliin iPhone bitate naan jette Enna Cairo Dubai to surprise it iphone ki jab agara the ever year dalkamaati iphone kabate ani baraka mi poostii godhuu map haati se poostii godhe iPhone amma photo diddiima ittiin ka'uuf yoo taate malee amma waan biraatiif homaa siin ta'u saamsingii booyyaa. Doktora. oh Urban ijoollee diinsooti jedhanii nama beekumsa argine viidiyoo hin kaasisiisanii yoo barbaachisaa ta'e isayyuu hin kaasan yoo adabatuu jidhabe ganda barannee jirra. Mucayyoo nammootu silkii nama jalaa hin kaaftu. Aanan ijoollee baadhee tana budan nyaata jedhaa barkaasiin dura akkasitti nuukii atti ibsatee deessise. Wallahi miti baalummaa miti calli waan ofii rabbi jedhe wallahi baalummaa miti. Maal budan nyaata jedhaa nama garii hobbaatii nama awwaalanii hobbaatii guddisanii beektaa nama garii namni nama waliin ciisee nama waliin nyaate akkaniin jiru namni sammuu qabu. Dheedhiin bakkuma mara jira amma. Dheedhiin bakkuma mara jira baalummaa qofaa miti wallaalaan bakka hundayyuu hin jira. yaa Abaarti rabbi sarara. Inshallah mucayyoo rakkoon qabdu mucayyoo rakko bilbila isii hin kaastu jedhani bilbila yoo argatte mucayyoo haga Oromoon gargaartu ani daa'ima waliin illee dhuftee taa'uu hin dandeetti haati manaa kiyya mana jirti rakkoon qabu yoo bakka galtu dhabde tuutii jirti Oromoon ammoo gargaartee haa galchitu dheedhii akkanaa kana rabbi nurraa haa qabu waan danda'een ummanni Oromoo dafee tiktookii irraa gubuu danda'uu qaba wallahi dheedhiidha kun namni nama waliin ciise kanan godhu. TikTokiin giziyaan ol ka'ee gattaa riippoortiin kennu isatti akkamiin riippoortii kennuu dhabe. Kee oriijinaala waan ta'eef. TikTokiin dabbaa didhamee taa'adha faate. Gurbaan xaawulaadha maali taa'e. amma furmaanni keenya maalidha Furmaanni mucayyoo bilbila isii qoy ammallee yoo jala kaasteen kaasna yookaan ammoo akka kee miti ergadhuuti dubbisi yoo nu andalagaa hin qabu karuutti jira kiiloomeetira 100 bicha irraa fagaatti. mucaarree fi kana nama akkuma abuurbuuruu qabaa mana akkuma torbatee Achi dhaqee laankii godhuu hoo kamiin jedhaa baran. Lain kaasa jedhe mucaan bakka neetworkiin hin jiru bakka neetworkiin jiru kun gaara sobbaa kana gubbaa jira jedhanii mucaa dhageenye irraa bakka inni jirullee. Hin kaasa dhiisaa. Rabbi warra gaara san keessa jiru sitti ajaju hedhiin. Jechuun barwanni gadi ba'e waan ta'eef meeqa kan inni waliin baqee dhadhaa ta'ee gara aananiitti jijjiiramaa jira indee kun abbaa manaa isii abbaa ilmooti waan ta'eef isa gammachiisuudhaaf akka shari'aan jettu goote akka shari'aa hordofna jennee rakkanne wallaahi jaarsa keenya gammachiifna jennee wallaahi. ibsa bal'aa kennii mee waraal jiru shamarran kana akka isaan qollofatanii deeman gortee haadha faadhee bakka eegamuchaa qollofan nullee rakkoo ala keessa gaffii gaatta goona barni hin rakkanne wallaahi hin rakkanne yaa rabbii kiyyata dhuma kiyyata goona. qollofatan ala keessa gaaffii itti agarsiisan nama waraaba dhiibni labana kanaa jazba. Wallaahi rakkanne yoo qollofanne haati manaati waan an fedhu gootu wanni ilaalee isiirraa miira keessa galuu hin jiru qalbii xiyyanan yoo
Ada faate bar zabana addunyaa ifa dhiiratee na dukkana barsi waan si ajaa'iba sagateen ta'e wanti hojjetu addunyaa ifa Oromoo dukkana zabana kana keessa silaa bara namni sanaxalu keessa namni kennamoo maayyimummaa deebi'e bar itti fufi si harkaa dhaabe. Takkaan uraggaati nu warra dhiiraa kana wallah. Akkasii wanni akkasii miti dubartiin illee rakkoo qabdi. Mucaa takkaa akka gaafa biyyaa bahe hoolota tiisuuf hoolota gurguruu malee biyyatti illee najji hoolotaati namni hokka horii yoo osoo fuute intalli maal qaba osoo horoo kama horii jala yoo qabde maal qaba mucaa dhugaa rabbiis hin jedha. Anamma dhagaye mucaa seenaa isaa guutu nama waan baranne jala hin qabinaa fuudheetiniin mucayyoo waan mi'aayu san abbaa kiyyaallee kenni ka jedhu wallaala akkanaa kana beeytani fiidee warra soddaa dhaqe waan kalee galgala nu kenne san abbaallee mee kenni jedheen barjaartiidhaan akkanaa kanatti ijoollee gayyaasaa jira. والله بريد ركني برا أنا ما كفيتي والله بالله وسما قلبي أنت يا هيرو ما نفيتو كنا والله يا ربي يا وبسنجر كنا جنة دي سير ربينك الحمد لله كبنا نابوس يا ترى كبنا كنا والله الحمد لله ما لجنا ركني دي ركنا كيبك وان قطعتي نموت الله وان بيتو وان بيجان كذا تي أنقول ربي سيكن أبروفي مچايو نمت تري أتورا نمبر بنا إذا سيركي سيك أرجع وجولن سفرة سيركي نا أرجعني جولن كرا جاجو أربعة نفر خاتم كرا قولتشا كنا نأرجع سيركي سي أرجع سيركي سيون أرجع تين سي أرجع وجولن تري أتني هوندي كيسان التيما هاتي فات فانت نصرين فانت كيف فانت أورمو نملكم صديه سيجارجارو بيا سيجال شوف وفي سيأبي قبائي جراني بود يجورا في النير وفنه ريالا كورام كورا يو ولد دربنه شنتم يو ولد دربنه مچوتانا وای گونه في كاربيا انگلتي چو من ركم صديره بسون سو ريال شنتم ولد دربه في جوله سودين قفتو گل چون دندازري گلمتي اكو منثرين جره مچايو وای اكوانا متنا اكوانا مركزو گله ربي فرتو گل اوف سببا كنا سنگلمتي فيديو اي بي قبو متي هاتي سي ارغتي ابان سي كنا رادو اتو قبري باي ارغي سومن سي ارغني ريون سي ارغني نو بروبلم هو هاتي جرا غور اجرو غوته مچيون ماني بيار ارغل هاتي فات الله وسو جار تكبات اكدتي ما في فيديو جار تو في كل دور ديم لا يو وان كرا يا دي راد اللي تاتردي انا الاشياء اسمها شيطان نفسي لا وانا كسي بيجامه قرات والله لما كدت فجر سين انه فترت كلها كدلتو نمني جار ساف جارتي ولا فوديم نمني نيتون جرو كان بركه كاميرا جرا جن جري نمني يادون جرو كاكاثيو قلنا مكيو ولد بنيهم دوم تكنون دوم مسدي أمير دانكون وما تكو ولد دار بنيزي كيو ثانا عربية قالتنا ما كين سيد أرغتا جرتي أولغال چمه أيه خلاص مچايو ناگر غارمتو عليكم السلام وان فيديو تجيك تنقيسا ركونكم جارتي حلالات كلنا نمني كل ما فودي ما كل ما والقدي ساركون قبو إيفا دكتور عندي بنوان جرون دا ولكبني دكتور مچايو نوبر بادي وانا لقيت نتي من هذا ولا كيبك لفتي نجامو ما انتو جرا جايز لفتي نجا جارتا تو جارتي فيديو قدتي جارتين بواجه سغالي خي دغامان جرو سغالي وري جتن انا مو نبراتي جار ساعتو تو جارتي فيديو بوست غودي جتيسا واتس مالجو وانا كنا اي سجرا اينيني نيبيك كما إني شرطة كلامي يقول فيديو دوا بيادا نمو بزي في فاتن أكاد تنقل تساكا في جارتا في تقلبات ومقوم كامرا كان جار جورا مرتبين شمران كان تاني بورتي خران تاني غورستي مالي غوا دا خاكسي سونيتي نماتو غوا يفرا ايغا سينين جنة درمانو غوا امبان قبني جاني خاكنا خجارتي إسا وفيديو ورابي بوست غور إسين بوم قب دري بوم قب دو because نكار راقب دي جار سيسي خانيكاتي وانمو وانم نكام يو غدو غوتي جار سيسي تفي إني غارو موين يمونيو چالكانو so dabarsaa fi kana shugguxii Oromootu jeeni jechuu gawwaa hambaa hin qabnedha so isiin bo'uun qabdu isiin akka faranjitti jaarsa isiitiif xullu jettee jirti garuu inni taradda'uu dideeni homaa godhuu hin dandeenyu.
Maakii barsanuu maakii tasatti duubaan kaasee baru osoo isin mana keessa deemaa jirtu tasa duubaan kaase malee isin nama ka'uu danda'u. Inni tasa kaaseeyyuu garuu maakishaan gaafa heerumtee jaartee si afuuffaa billichettee qalbii isaa gammachiisuuf qophii jechuudha. Hai, anduba wayin gawaan Tilkiin keessa baara bari kanatti tilkamatti. Kamaakit, kabamaakit. Hayyamit. Maqaa dhugaa rabbii keessa.